السلام يا ويلكم. بسم الله. السلام عليكم نما خوشني فرا. بركة إسنجرتم فالمتان إسنبيتن هجلجون جرا. إمك إذن كي واحد دو وجين قبنا وجمان بقنا وجمان تدبنا. أستاذ أبو هريرة أنسيبين قمد ترسدان دي قد يو ربين سيشومي نافت أبليجين ربين وجين أومي تنافين مركز خير إمخي نقلچا ولو تجانين تكوغا شاشا إسن قداتي مسلمني والتولچا تنافين مركز نور اليقين دفع إدو برا خفه قمچون أبليساتي فين تا أجرى مليس لا درور رفه أنا كمسلمتين إسن جالداتي إسن فيتن نردولا يرو إسن لالو أكنمتي دكانو يتني تجرنا نرى تولچا فولا تقو غاولن جرو jaalalti jiraannaan nan dheeysitu nattin ooddu waan qabdunaaf qoodda ustaaz Abu Hurayraan gammachuurra jira ati hoomaa oodda akka wajjin gammaddaniif isin afeere xiinxaleetti yaadee yeroo isin dhuftanii markaza guuttaniif kana hedduudha gammade ameerran markazaatis ساعتنا أنا مرد قلت يا وجيت هنا العرب barattoonni hundi keessattuu amiira warra markaza jabeessu tahanii dagalee barattoota markaza nuuruleqin hunda maqaa jaamaana dhaggeeffadha yeroon qabu malee miseensi guutuun gaheen isaan qaban ni ifa akka urjii samii yeroon qabuu fi maqaa keessan dhiise hin kaasinaa komii akkasitti hubadhaa kan nama koshinyi fira malaayikaa rabbiitiitu eega khayrii dalaytan maqaa keessan galmeeffachuu jira amantiif qabsaa'u jirtan mudhii hidhattanii arra eeybarra jirtan kun quraana xumurtanii kaayyoo dheertuu qabdan balliftanii yaaddanii congratulation mabruuk baga gammaddanii isin abshaala namaatiin goggoominaa yoomuu ustaaz Abu Hurayraatu isin barsiise inninis haa galatoomu yaa ustaaza kiyya dhaloota barsiisuuf hoggoyyuu dadhabdaa abshir rabbii fi ummata biraayis galata guddaa qabda silaahuu galata rabbii tokkicha malee namarraan eeganii khayrii hanga firiixaa fi dalaganiis abshir aakhiraan deeganii yaa ustaaz Abu Hurayraa dhaloota barsiisuuf galatoomaa jenna ustaaz Abu Hurayraa fi barattoota isaatiif hamilee naaf kennaa qilleensi sirraasu yaa ustaaz Abu Hurayraa akka bubuutuu baalaa ustaaz Abu Hurayraan ejjennoo qaba barattoota wajjiin abbaa fedhe caalaa dhukkuba ummata isaatiif anaannatee aadaa ijji isaa gaara duuba gartii bar fageessee yaada dhaloota barsiisuudhaa takkaan deemne mamee hanga dandeetti diin islaam barsiisa ummataaf dhimmamee islaamummaan hojiidhaan ibsama rakkoo ummataatiif warra naanna'an furmaata barbaacha yoo qurxummii ciniinee ittiin beelan baane dheeratus maal fayyada ilkaan naachaa nama tokko wallaala irraa baasu insa'inaa laayyoo ustaaz Abu Hurayraa ummata isaa barsiisuu godhatee mul'ataa fi kaayyoo jabaadhu galmaan gahi kaayyoo cimaa qabda abdiin kutatiin galma gahuudhaaf tarii ni dadhabda an obboleessi keesiin onnachiisa malee hamilee siin cabsu gaarii hojjette dhiisee dogongora kee labsu dhaamsa jabaan sitti himu jiraat deebisi qalbii maaliif hin dogongorre namni wayi rabbii lubbuma teessanirra dhaabbadhaa laalaa hin eeginaa himinaa dogongorarraa tawbannaan irraa barannaan dogongoruun falmataadhaaf cimina ustaaz Abu Hurayraan haa barsiisu isinis onnachiisa hamileetti godhaa bakka dafaa gammachiisa ustaaza diin barsiisu hamilee cabsitee rabbii maal jetta gaafa lubbuun duute ustaaz Abu Hurayraa barachaa barsiisu jira seera rabbii guutee ustaaz Abu Hurayraanis barachaa barsiisu jira seera rabbii guutee dhaloota karaan jalaa bade kallattii garsiisanii nama aliif ni ciisamoo ni dhaabbataan beene quraana barsiisanii diiniif dhaabbatan dhimma isaanii dhiisanii halkan online irraa qaraasisan hirriibaaf waa xiqqoo ciisanii gaafa barataniis ilmii barbaacha gaaraaf laga ceetan kophee malee qullaa isin hundinuu yaa ustaazota keenya
isin dhaloota barsiisuuf qaxaraa bultan irra caalaan namaa nuti rafaa bullaa. Allahu Akbar. Ilmii ulamaa irraa dhaaluuf gaaraaf laga ceetanii qabsoo hadhooytu jirtan diin ol ta'uu dafeetanii amantii barsiiftan ijoollee rakkoo garagaraatiif biyyarraa facaate ijoolleen tun jaalatteetii miti gabrummaa diddaaf biyyarraa harcaate sababaa ustaazoonni walitti fidanii qaraasisaniif obboleeyyan taate malee wajjin hin dhalanne gaafa godaanan kophaa biyyaa baate ijoollee alagaan hamilee cabsitee akka jabaa miitee galatoomii ustaaz Abu Hurayraa hamilee taatee fi ati walitti hiite akka kophummaan ittiin dhagahamne markaza nuurul yaqiinitti walitti qabdee akka firaa fi maatii sababaa keetiin ijoolleerraa wayyaawee yaaddoon namaa fi waatii galatoomaa ustaaza dhaloota kanaaf waa hedduu gootanii qabsoo jabdu jirtanii jabaadhaa abshiir ni mootanii hanga fedhe guddatus gurri mataanuman caalle faayidaa markaza nuurul yaqiin maa bal'iftee laalle an wanni na dhibe yartuun takka takka sayyoomuma if barti dhiisaa bira kutaa ija adurree yeroo mara hantuuta qofa agarti ustaaz Abu Hurayraa fi barattoota isaa Ustaaz Abu Hurayraa fi barattoonni isaa oluma jarri yoomuu gadiin bu'u isin barnoota keessanitti fufa hinaaftuun waanyoodhaan haa du'u. Allahu Akbar. Barattoota Quraana khattaman markaza keessa osoo iddoo biraan dhaqin barattoota Quraana khattaman markaza keessaa osoo iddoo biraan dhaqin takka shugguxii markaza nuurul yaqiin barattoota jaalalaa fi tokkummaan ummata itichuu Khadijaa Iluu fi akka Doktor Michuu barattoota diin Islaam baratan biyya ormaa jiraachaa Dubaay fi Suudii Aasiyaa Maslihaa fi takka Ummu Suudii Aasiyaa Maslihaa fi takka Ummu Suudii sirritti du'aa godhaa barattoota kana kabajaatu malaanii singiloonni yoo keessa jiraattan fuudhaa mana galaanii Arruma aadii cuqaasii carraa kana boru tarii ni dhabdaa aadii bilaashittiin ergatin yaa bilaal atiis quraana buusuudha qabda shugguxii michuu Khadijaa Musliyaa Aaliyaa fi takka Ummu Suudii. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shabaka. Ummu Suudii jennaa warri Suudii jiru biyya shortaa waan itti ergee haya qabamoo akkamtu akkamiin jaabare haya rabbi isaaniif haa laaffisu Ummu Suudii jee malee bar maqaa namaati malee Suutiin jenne isintu hin ebbo aboorri Suudii jirtan isintu hin eeti gadhiisa taaptaap godha taaptaap godha Suudii kanani sodaanee namuma maqaa nama uummata guutu Suudii. Eewa. Kasi dhiisanii? Dhageessuun jirtan isa? Suudii irra dhaabda. Allahu Akbar. Suudii. Allahu Akbar. Eewa. Barattoota Quraana khattaman markaza keessaa osoo iddoo biraan dhaqin takka shugguxii markaza nuurul yaqiin barattoota jaalalaa fi tokkummaan ummata itichuu Khadijaa Iluu fi akka Doktor Michuu barattoota diin Islaam baratan biyya ormaa jiraachaa Dubaay fi Suudii Aaliyaa Maslihaa fi takka Ummu Masuudii sirritti du'aa godhaa barattoota kana kabajaatu malaan singiloonni yoo keessa jiraattan fuudhaa mana galaan
arruma adii cuqaasi carraa kana boru tarii ni dhabda. Adii bilaashitti argati yaa Bilaal atis quraana buusuu qabda. Shuggutii michuu Khadija maslee Aliyaatti ergadha. Abbaan Masuud dhukkee isinitti kaasaati jalana Ummu Masuud ergadha. Ummu Masuud tujjaara Abu Masuud qabdi. Warri quraana khattaman mabruuk congratulation dhugaa isin marti. Yaa namana namaan sakaala jettee ijoolletti hinaaftee yaa namana ijoolleen quraana gabbuufte namaan sakaala jettee gaaraaf laga buutaa gaafiinsi gaafadhamee natti himi hinaaftuu isaati yoom duuta gaafii akkanaa deebisuu hin dandeessu takka idoon takkaatu meeqa yoo siin ja'an deebisuun si cimaa dhaga'i yaa meetaa guyyaa du'a keetii yoo hinaafte waan yoo qabaannaan anaas sitti hima. Gaafa sammuun ta'e dhiifte gaarii yaaduu gaafa obboleessi milkooynaan dhukkubsatee keessa aaduu gaafa waan uumamteef tasuma hubatin dhaloota fayyaduuf hayyoo fi karoora yoo harkaan qabaatin gaafa aduun dhiinaan raftee khalaas waan bareef kaatu ati duutee jirta yoo dorgomtees qocaa duran baatu hammeenyummaan qofti yoo si keessaa madde maqaan jirta malee turte eegamataan badde ganda keessa deemtee jette qofa yoo olii gaffuute qabri si balate malee turte eega duute addunyaarra jirta gadiin seenne boollaa ka'aa nurraa awwaalaa maaliif meeyitaa wajjin oollaa ustaaz Abu Hurayraan dhaloonni akkan duuneef barsiisu jira hegeree yaachisaa warra jiruun du'e kana firraa awwaallaa ustaaz Abu Hurayraa صلاة الجنازة صلاة شسا استو الله أكبر أبوك استو جتاجرني يكون استو إيه مركز نور اليقين جرى جدوغلا برنوتا مركز نور اليقين جرى جدوغلا برنوتا أستاذ أبو حريرة برد وفن إيرا دوغانغوتا dargaggeessa amantii baratee hawaasa barsiisu shabaaba rasuula hordofee sallallahu alaihi wasallam ummataas garsiisu namni ija si jaamse galmee siin dubbisu haa dubbifadha markazni nuurul yaqiin kun eega diin barsiise keenyaati dafaa guddifadha ammuma mallattoo ida'uu santuqi jooyin godhi boo khayrittiin siyaama hamturraa wal dhoorkaa khayriif wal ajajaa haqa waliif dhaamaa Ustaaz Abu Hurayraa markaza nuurul yaqiin Amirri isaanii Alawiyyaanis markaza nuurul yaqiin guddisuu fi asiif achi ceeti ustaaza isiitis hedduu kabajji rabbiif jecha feeti ustaaz Abu Hurayraa kanaatu barnama fedhani amantiif qabsaa'u jiran jabaadhu ja'anii barattoonni ustaaz Abu Hurayraa akhlaaqa qaban ijoolleen shari'aa yaati warri bultii barbaadan ustaaz Abu Hurayraa bira kottaa ijoolleen gaa'ilaaf ni taati markaza nuurul yaqiin kottaa bultii ijaaruuf warri qabdan hawwii ijahamtu isinirraa qabu warri quraana buuftan budaa fi adawwii barattoonni markaza nuurul yaqiin nama gammachiiftan boo miseensi guutuun hinaaftuun umaa isin gootu jabaadhaa eertuudhaa fi duutuun fataa ja'a deemaa boonuun irraa bareeda namni ustaaz Abu Hurayraa qabu jaalalaa fi akhlaaqaas ustaaz Abu Hurayraa fi barattoota isaa yoon gaafadhen dhabu diin maal akka ta'e hikmaadhaan dhaloota garsiifte irra deebi'ee galatoome ustaaz Abu Hurayraa hedduu nu boonsite. Abu Hurayraa akkanumatti jaalalaa fi tokkummaan barnootatti fufaa isin wal jaalannaan walaloo haaroo barreessee yeroo biraan dhufaa garaa waliif laaffadhaa akka itittuu fi dhadhaa barattoonni ustaaz Abu Hurayraa jaalalana qabsiiftanii warri quraana buuftan hundi hojii keessan nyaadhaa akhlaaqan ofin nama yaamtan sumayyoonni dhiiraa dhalaallachuu asin hambisuuf yaatanii niin galaqaa yeroon kuttee bar jarana maal jechuu ana qofaa miti nama markaza kana dhufe hunda ustaazotaa fi barattootaas qalbiituu hatama gaafa aadiin koo dabalame yaa barattuu Alawiyaa beekisiitti gaafatama Alawiyaatu na fide amiira markazaati isiitu na yaame an karaan beeku duraanii markaza kanatti ustaazni nama kabaja barataanis daranii barattoonni hundi diiniif qabsaa'an keessattuu amiirroonni akhlaaqa mi'aawaa qaban akka dammaa
Ustaaz Abu Hurayraa fi barattoonni isaa gabaabumatti jarri hundi deemaa. Congratulations barattoonni karoora baaftanii barcumarra teessanii yeroo hedduu aarsaa cimaa kafaltanii bara arra geessanii arra ga'uuf gammanne xiqqaa guddaan namaa tokko osoo hin hafne obboleeyyan keenyaa arkuu kan qooda fudhanne sagalee ol kaasaatii congratulations ja'an kaa tokko osoo hin hafne waan barattan hawaasa barsiisuu qabdan biyyarra yaatanii mee waliif qudduu bara gaarii waliif hawwaa hageessaa yaadaa hin ta'in haa gowwaa waraabessi waan haqni hin qabnee fi humnatti amana duubaan cabsee seena ulaa dhiisee manaa ani isiniif gammade tan dhugaa gammachuu eebbifamtoota keenyaaf gammadaa dhiiraa dhalaallachuu mabruuk 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 alfa mabruuk congratulations baga gammaddaniin isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yeroon naan mijjenne calma jee yaamcha dhagee dhufu. ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. فجزاك الله خيرا سنجنا. ولا ليس فالمتا علوما جزاكم الله خيرا قالت وملفات بقى كانت فافا قوتي شاشا قوتي ورا قرآن قبوس مقام متى يامتي كاني سلا قوتو سيام وراف إن شاء الله يرون نتكات مالي نتي نلفات يشاجر جزاك الله خيرا إسان جتشارا أستاذ فؤاد مالدو سنبرجرا الله أكبر.